diidamii tokkoffaa nuti keessa jirru araba kana keessatti ji'a tokkotti Sufyaan qorannaa dhiyoo kanaa sana ji'a tokko miti kan nama 300 fi nama 300 fi nama 3,000 fi 500 walii baatii tokko mi biyyattii amma domii sadiitu wal hiikaa miti jennaan sana booda oneerumtiire sana booda oneerumti probabilitiin walitti heerumuu jira muhammami yoo jettanii biyya kanatti namni walii kana walitti heerumu keenyallee deebi'eeyyuu hin fuudha deebi'eeyyuu namoomaa walitti jirra deebi'eeyyuu hin qaanfannalleedha intala namaatiif samma danda'ame tokko biyya keenya nu yaada bara asirratti haasofnetuma jennaan nama hamaa wal seeni malee keenya kun bareedduudha bara yoo amba biraa laatte arabni jireenya bareedduu jiranii duniyaa bareedduu qaba edaa duniyaan nama waliin hin jiraachisu nu hiyyummaatu wal biraa adda fuudhaa jira seeni Hamzaa Hasan qabeenyatu sa'a tokko keessatti divorce rate keezii nama 7 dhiyaata. Yaasa itti adaara geeffatan homaa inni footoon qabu viidiyoon qabu hin qabu. Akkasii. Divorce rate isaa. Divorce rate ayyee ta'u dhaggeeffadha usaati mi'a ukkii takka mee Hamzaa ijoollee keenya mee dhaggeeffadha ayyee. Amma divorce rate isaa addunyaa irratti baay'ee ol ka'uudha nama fakkeenyaaf biyya kana yoo fudhanne nama miliyoona 27 jiraata. Tole nama miliyoona 27. Kana keessa divorce rate isaanii sa'a tokko keessatti dubartii 7tu mana murtii dhaabbata. Sa'a tokko keessatti jechaadha. Marhaba. Maaltu hafee yuga? Sa'a tokko keessatti. Hiikamaadhuma duwwaa bakkee guuteedha. Tole boo? At least sa'a 12 keessatti dubartii 7 lakkooftee kana torban gisee 12 yookaan torban gisee 8 iyyuu jedhe haa ta'u. Tole boo? Immoo deebi'ee immoo hin heerumu. Hin heerumtu? Hin heerumtu. Ishii malli amma manni keessa diigamee jechuu agarraa bara. Tole. Daqiiqaa 10 keezii tokko ilaalama. Tole. Daqiiqaa 10 keezii tokko. Daqiiqaa 10 keezii tokko ka dubartii. Tole. Kanaafuu diigamaadha jechaadha. Bakka hawaasni kun diigama. Hayyee ilmoon jara kanaawoo. Ijoolletti koo dhagaa jirtanii miti ilmoon jara kanaawoo. Ilmoon jara kanatti walii keehoo. Jarri kun abbaadhaa haadha. Bar waggaa 100 darbe bar nutu sadaqaa fidaafi bar. Wallaahi wabillaahi. Sadaqaa nutu fidaafi. Waggaa 100 darbe gandi keenya sadaqaa guduunfatee fidaafi. Har'ammoo jarri hamma quuftii sadarkaa dabarsitee quuftii wajjin jireenya wallaalchiftee inni warraa wajjin jiraachuu wallaalee warri isaa wajjin jiraachuu wallaalee silaa'uu torbeetti wal argu jedhanii beekta rakkoon kunis jira. Akkamitti namni warra ofiitu torbeetti barbaade eeggatama. Biyya keenya bar takkaa takkitti warra abbaa manaa takkaa takkitti gargar hin jiraatanu bar walumaan jiraatanii bara ajatuu gaaromuu ballatuu dhiphatuu rakkatanuu waan fedhanillee isaa wajjumaan jiraatanii biyyi keenya garaagarummaan sii kana. Kanaaf ijoolletti koo wanni isinii dhaamu dhaamsee gabaabduudhaan isinii dhaamu tokkoffaa yoo abbaa manaa keetiitii walitti bu'iinsillee jiraate jaarsummaa atumti taa'adhu innumtiniif isii jidduutti hammareete. Divorce rateen seera isaatiitti. Tole. Santii 40 irraa 50 waggaa lamaan jalqabaatti walii kan. Tole. Waggaa lamaan jalqabaatti wanni walii kaniifi. Waggaa lamaan jalqabaatti. Jalqabaatti. Sirriidha. Backgroundii garaagaraatii dhufan. Faamiliin isaan garaagaraa irraa dhufan. Bi'aan isaa environmentiin isaan irraa dhufan. Manni keessaa dhufan. Keessaa dhufan. Waliin jireenya haadhaaf abbaa. Kuni hundi qabatee dhufeeti. Mucayyoo mana gahaan dhalattee bakka san geette yookiin mucaa nagaan guddatee bakka san gahe kan itti dabalamu kun jeequmsa fida jechaadha. Kun maalirraa ka'a? Tarbiyaan islaamaa wal fakkaachuu dhabuurraa akka fedhii ofiitti guddate malee akka fedhii warraatti guddate. Gaheetu wal fuudhe malee abbaa manaa taane baaboo. Abbaa manaas hin taane. Geessee rumte malee haadha manaa taane. Akkana dhiirsa ta'uudhaa fi jaarsa ta'uudhaa fi abbaa manaa ta'uun garagara. Garagara. Dubartii ta'uudhaa fi haadha manaa ta'uudhaa fi haadha ilmaanii ta'uun garagara. Heeruma gahuuni haadha naman godhu.
dhiirri nama hasatee fuuchuun haadha naman godhu. Warra fuudhan dhiirti yeroo haadha manaa filatti miti ilmoodhaaf immoo haadha filachuu wallaalti. Isiin immoo abbaa manaa filatti malee ilmoo isiitiif abbaa filachuu wallaalti. Kun lachanuu waan of danda'aadha. Kana qalbiitti naa guduunfadhu. Haati manaa waa'ee dubartittii bariiraa nuti kaafnee suni bariiraa natti fakkaatti. Narraa hiiki yaa ergamaa rabbi. Narraa hiiki mirga dubartiiti miti. Narraa hiiki jennaani irraa hiiki ergamaa rabbi. Achumaan inni immoo jala boo'e. Addaa ergamaa rabbi narraa hiiki hin jedhee. Adaraan irraa hiiki hin jedhe. Ennaan irraa hiiki. Amma gaa maaliif irraa hiikanii ergamaa rabbi yoo jennee gaafanne mirga dubartii kabaje. Yoo jibbitee jette saayikooloojii